أكم جرتن دعوة OMN ودو إجوتنا سنتي ما أنا فايزة إلياسم waraanni bilisummaa Oromoo koonyaan harargeelit lola tibbana walitti fufiinsaan waraana bal'aaqnaa waliin taasisaa turan injifannoo jabaa argachuu beeksise. Iddoowwan lolli kun tibbana bal'inaan keessatti gaggeeffamaa ture keessaa aanaan mi'eessoo tokko. Ana mi'eessoo Araddaalee Dibaalaa Deemaa fi Kinteerii Jaamanitti lola jabaa kamisa dabre eegalee guyyoota sadiif walitti fufiinsaan taasifameen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argatee jiru. Miseensonni Cibraa Elamoo Qilxuu OMN fi yaada isaanii kanneen lola aanichatti gaggeeffameen ajajoota waraanaa dabalatee waraana mootummaa 50 kan ta'an ajjeefamu, hedduun madaa'uu fi poolisii federaalaa 5 fi akkasuma meeshaalee waraanaa hedduun booji'amu OMN itti himanii jiru. Godina Harargee Lixaa aanaalee Gubbaa Qorichaa fi Gumbii Bordoddeetti lolli jabaan gaggeeffame waraana bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa argachuu kan ibse wayita ta'u lola gaggeeffame injifannoo waraana bilisummaa Oromootiif baha Oromiyaa galmeessuu ibse kan ilaalchisuun gama mootummaatiin deebiin kennama hin jiru. Salaalee aanaa Dagametti waraanni mootummaa saamicha nurratti raawwachaa jira jedhu qonnaan bultoonni humnoota mootummaa bobbaasuun manni jalaa gubachuu, midhaanii fi qabeenyi beeladaa akkasuma jalaa saamamuu dubbatumaatiin ganda yaayyaa haroo keessaa OMN dubbise. Ijoo keenya gama biraatiin bara 2022tti diinagdeen addunyaa yeroo jalqabaaf doolaara tiriliyoona 100 caaluu fi jaame. Raagni garee biyya British Consultancy Service akka mul'isutti oomishni diinagdee addunyaa bara 2022tti yeroo jalqabaaf doolaara tiriliyoona 100 gahuu danda'a. Bu'uura garee kanaatiin bara 2030tti Chaayinaan dursummaa diinagdee addunyaa Ameerikaa fudhachuu dandeessi jedhamaa jira. Liibiyaatti baqattoonni ammallee haala hammaataa keessa jirra jechaa jiru. Baqattoonni kun biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Suudaan fi Somaaliyaa irraa warra achi jiranidha. Liibiyaatti filannoon dheerachuu wajjin wal qabatee yaaddoon kan jiru yoo ta'u, sababa kanaan baqattoonni sodaa akka qaban himatu. Abiy Ahmed aangoo dhuunfaaf jecha Itoophiyaa dirree biyyoonni bahaa jiddu galeessaan faayidaa isaaniif jecha keessatti taphatan taasisaa akka jiru Profeesar Alex Dewal ibsani. Waraana Itoophiyaa keessatti deemaa jiruu fi dirooniiwwan waraanaa ilaalchisee beektonni fi xiinxaltoonni siyaasaa gaanfa Afrikaa yaadaa fi xiinxala isaanii kennaatii jiru. Hayyoota kanneen keessaa tokko kan ta'anii fi dhimmoota Itoophiyaa xiinxaluun kan beekaman Profeesar Alex Dewal tibbana xiinxala bal'aa taasisuun Abiy Ahmed aangoo dhuunfaa isaa tiifachuuf jecha adeemsatti hordofaa jiru dararaa fi dhumaatii lammiilee biyyattii dheeressuu malee Itoophiyaa gara nagaa fi tasgabbii waraanaatti ceesisuu hin danda'u jedhan. Hajeen daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne san gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenyatan idilee keessatti istiidiyoo teenyatan hoonirraa galgala kan isiniif dabru ta'a. Gama kiyyaan nagaatti isin jechaa sagantaalee OMN tanneen aftoliin turtii gaara.